Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha keessani. Jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Ministeerri barnoota waggoota itti aananitti ramaddii barattootaa kadhaabu ta'uu beeksisee jira. Barataan fedhii isaatiin yuunivarsiitii barbaadetti ni iyyata jedhee jira. Oduun itti aanu Itiyoophiyaan biyyoota addunyaa mallaqa laafaa yookaan bushaa yookaan immoo worst money jedhamuun beekaman keessatti ramadamuun isii beekamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa bakkoota garaagaraatti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo torban dabre torban woboo jechuudhaan moggaafatee jira. Torban wobootti haleellaa bakkoota garaagaraatti humnoota mootummaa irratti fufteedhaan raawwataa tureen injifannoo dachaa fi milkaa galmeesse jedhee jira. Hedduu booji'ee hedduu hiikkate lafa hedduus akka qabatee fi naannawa magaalaa Finfinneettis injifannoo ol aanaa gonfatuu beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabna. Mootummallee maal jedhe waan jedhu qabannee jirra. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turaan Bariisoo Ganamoodha. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isinii dhiyaata. Oduu biyya alallee qabna. Nu wajjin tura. Oduun itti aanu kun oduu ammeedha. Breaking news. Baroota itti aananitti ramaddiin barattoota ni dhaabbata jedhee jira. Ministeerri barnoota waggoota dhufan keessatti ramaddii barattoota akka dhaabu beeksisee jira. Ministeerri barnoota beeksisa kanas kan ifoomse sirna mallatteessuu hojiiwwan ijoo bara barnoota 2018 yuunivarsiitiiwwan mootummaa waliin taasifame irratti akka ta'es beekamee jira. Waggoota dhufan keessatti ministeerri barnoota ramaddii barattoota kan dhaabu ta'uu barattoonni qabxii darbiinsaa galmeessan yuunivarsiitii fi damee barnoota barbaadanitti akka iyyatan ni hayyamamaaf jedhee jira. Kana jechuun barataan yuunivarsiitii barbaadetti filatee filannoo isaatiin kan of galmeessuu danda'uuf yookaan iyyatuu danda'uuf akka duraanii fedhii isaa malee yuunivarsiitii naannoo tokkootirraa gara naannoo fagootitti kan ergamu sun kan hafu ta'a jechuudha. Haaluma kanaan ministeerri barnootallee barumsi yuunivarsiitii akka kanaan dura ministeera barnootaatiin kan ramadamu osoo hin taane filannoo barataatiin kan ta'u yookaan kan ramadamu akka ta'es ifoomsee jira. Ministeerichi akka jedhetti barattoonni dandeettii barnoota qaban irratti hundaa'uudhaan filannoo isaaniitiin yuunivarsiitii barbaadanitti yeroo baratan dandeettii yookaan sammuu qabaachuu danda'u jedhee jira. Ramaddii ministeera barnootaatiin yoo ta'e immoo barataan yeroo ramadamu carraa barnoota dandeettii itti qabu irratti ramadamu isa mudatuu danda'a jedhee jira. Oduun itti aanu Itiyoophiyaan biyyoota addunyaa mallaqa laafaa yookaan bushaa the worst money jedhamu qaban keessaa takka taatee jirti. Mallaqa the worst money jedhamu kana qabaachuun addunyaarraa biyyoota 25 qofa caaltee jirti jedhamee jira. Bara 2025 keessa mallaqni Itiyoophiyaa birriin gatiin isaa yoo madaalamu akka addunyaatti biyyoota 25 qofa caaluun dhumarraa ol sadarkaa 26ffaa irra jirti. Jechuun dhaabbanni dinagdee XS.com onkoloolessa 7 bara 2025 beeksisee jira. Dhaabbanni XS.com madaallii gatii kana kan gaggeesse mallaqa biyyoota doolaara Ameerikaatti yoo jijjiiramu hangama akka ta'u shallaguun yoo ta'u Paakistaan sadarkaa 24ffaa, Yemen 25ffaa, Itiyoophiyaa immoo itti aansuun sadarkaa 26ffaa irratti teessisee jira. Dhaabbanni kun faallaa kanaatiinis mallaqa akka addunyaatti cimaa ta'e beeksisee jira. Mallaqni akka addunyaatti yeroo ammaa kana cimaa ta'e diinaara Kuweet ta'ullee ifoomsee jira. Diinaarri Kuweet doolaara Ameerikaa dabalatee mallaqa biyyoota addunyaa mara caaluudhaan yookaan maraa ol ta'uudhaan gaafa gabaasni XS.com bahe kanatti diinaarri Kuweet tokko doolaara Ameerikaa 327 ta'ee gabaafamee jira. Gaafa gabaafni kun bahutti birriin Itiyoophiyaa 140 immoo doolaara Ameerikaa tokko turte. Diinaaratti immoo meeqa ta'an jijjiiran ilaaluun ni danda'ama. Dorgommii mallaqa addunyaatitti yoo dorgomamtu birriin Itiyoophiyaa mallaqa bushaa jechuudhaan ramadamee jira. Kana jechuun birriin meeshaalee fi tajaajiloota bitachuu keessatti mallaqa cimaa ta'e wal bira qabamee yoo ilaalamu gatii baay'ee gadi aanaa qabdi jechuudha. Kana jechuun immoo biyyattiin diinagdee tasgabbaa'aa fi cimaa ta'e hin qabdu jechuu waan calaqqisiisu jedhamee jira. Faallaa kana immoo ibsi mootummaan kennu diinagdee biyyattiitiin wal qabatee diinagdeen biyyattii guddataa akka jiruu fi dijitii hedduun akka dabaleedha.
Tibbana ibsa kennameen guddinni dinagdee biyyattii dijitii 8 irraa akka ga'ee fi dijitii 8.8tti guddisuu fi karoorfamee hojjetaa akka jiru himamee ture. Gabaasni dhaabbata dinagdee addunyaa gadi baase immoo faallaasanii dinagdeen biyyattii gadi bu'ee laamshaa'aa ta'uu agarsiisee jira. Oduun itti aanu mootummaan naannoo Somaalee duula bal'aa Oromiyaa fi uummata Oromoo irratti banuu maddeen garaagaraatii fi akkasumas hawaasni bal'aan rakkoon irratti dhaqqabe himanii jiru. Mootummaan naannoo Somaalee duula bal'aa fi duula qindaa'aa ilmaan Oromoo naannoo Somaalee keessa jiraatan akkasumas saamicha lafaatii fi daangaa naannoo Oromiyaa irratti kallattii garaagaraatiin bifa haaraan duula bal'aa banee jira. Kallattii kibbaatiin Oromiyaa keessatti godina naannoo Somaaleetiin bulu hundeessee jira. Lafa naannoo Oromiyaa aanaa Gurraa Dhaamolee kana dura humnaan qabatee ture. Amma immoo godina Gurraa Dhaamolee naannoo Somaalee jechuudhaan moggaafatee jira. Yookaan immoo godina haarawaa hundeessee jira. Har'a onkololeessa 11 bara 2025 magaalaa Haroo Dibbee irratti guyyaa hundeeffama godina haarawaa kana har'a kabajataa ooluu fi gammachuu isaanii ibsataa ooluu odeeffannoon maddeen garaagaraa irra ba'an ibsanii jiru. Gara biraatiin immoo halkan edaa jechuun jimaata galgala onkololeessa 2025 uummata Oromoo magaalaa Jijjigaa keessa jiraatu irratti duulli uummata Oromoo magaalaa Jijjigaa keessaa yaasu irratti raawwatamee jira jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraatii fi hawaasni ibsanii jiru. Halkan edaa humnoonni addaa naannoo Somaalee manneen uummata Oromoo magaalaa Jijjigaa keessa jiru irra deemuudhaan ibidda itti qabuun hedduu barbadeessuu jiraattonni himanii jiru. Gocha mana gubuu humni addaa naannoo Somaalee raawwate kanaan qabeenyi hedduun barbadaa'ee manneen hedduun gubatanii uummata irrattis reebichi raawwatamuun magaalaa Jijjigaa keessaa uummanni Oromoo akka yaa'u hojjetamaa bule jedhamee jira. Karoorri kun karoora mootummaa naannoo Somaaleetiin gadi diriiree fi walumaa galatti uummata Oromoo naannoo Somaalee keessaa buqqisanii yaasuu fi hojii hojjetamaa jiru jechuudhaan jiraattonni himanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'e har'a bifa adda ta'een aanaa Cinaaksan kallattii garaagaraa irraan humni addaa naannoo Somaalee akkaan baay'ate kan mootummaan naannoo Somaalee deeggaree bobbaase uummata irratti lola banuun himamee jira. Akka maddeen odeeffannoo garaagaraa ibsanitti har'a kallattii garaagaraatiin liyyuu haayiliin naannoo Somaalee meeshaalee gurguddaa deeggaramuun daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun uummata nagaa irratti akkasumas uummata harka qullaa jiru irratti haleellaa raawwataa ooluu isaanii beekamee jira. Haleellaa kallattii garaagaraatiin uummata nagaa irratti raawwatameenis uummanni nagaa hedduun kan buqqa'e akka ta'es jiraattonni himanii jiru. Qabeenyi hedduus saamamuu fi miidhaan guddaan dhaqqabuu jiraattonni himanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'e bulchaan aanaa Cinaaksan guyyoota dura namoota miidhaa waraana hidhattoonni naannoo Somaalee Oromoo irratti dhaqqabsiisan dubbatan hidhaa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Yoo xiqqaate namoonni 10 hidhamullee jiraattonni beeksisanii jiru. Jiraattonni immoo bulchiinsa aanaa Cinaaksan gocha inni raawwataa jiru kanaaf komatanii jiru. Walumaa galatti duula mootummaan naannoo Somaalee naannoo Oromiyaa irratti raawwataa jiru kan raawwachiisaa jiran akka gocha kana mootummaan naannoo Somaalee raawwatu qindeessan aangaa'ota mootummaa naannoo Oromiyaatii fi aangaa'ota mootummaa federaalaati jechuudhaan jiraattonni yaada kennanii jiru. Walumaa galatti hanga har'aatti haleellaa mootummaan naannoo Somaalee uummata Oromoo irratti raawwataa jiruun uummanni Oromoo 200,000 fi sanaa ol buqqa'uun beekamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tibbana haala adda ta'een haleellaa humnoota mootummaa irratti bakkoota garaagaraatti zooniilee fi godinaalee garaagaraa keessatti raawwataa jiru cimsee itti fufuun humnoota mootummaa irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Haaluma kanaan torban kana tarkaanfii walitti fufaa zoonii giddu galatti fudhataa tureen milkiin argame dachaadha jedhee jira. Walumaa galatti injifannoo fi milkaa'ina torban kana argame irratti hundaa'uudhaan waraanni bilisummaa Oromoo torban kana torbaan wobooti jechuudhaan moggaafatee jira. Injifannoowwan gurguddoo torban kana galmaa'an jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo kan beeksise tokkoffaa loojistikiin bilxiginnaa Oromiyaa keessatti diriirfatte hedduun harka manca'ee jira. Oraalii hedduun booji'amanii jiru. Hedduunis hojiin ala ta'anii jiru.
Injifannoon lammaffaan kan galmaan kan inni jedhe meeshaalee waraanaa hedduun xiqqaa hanga guddaatti hiikkatamanii jiru jedhee jira. Meeshaaleen akka bireenii, diishqaa, boombii, kilaashinkoovii walumaa galatti meeshaaleen 5,000 ol rasaasaa hedduu wajjin yookaan isaanii wajjin hiikkatamanii jiru jedhee jira. Sadaffaa humni waraana mootummaa hedduun hojiin ala ta'anii jiran jedhee jira. 500 kan ta'an immoo booji'amuu himee jira. Afraffaa duula torban woboo kanaan aanaalee fi gandoonni hedduun to'atamanii jiru yookaan to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jala oolanii jiru jedhee jira. Gabaabamatti gandoota aanaalee 15 guutumaan guututti to'atu beeksisee jira. Akkasumas magaalaa Finfinnee irra raadiyeesii kiiloomeetira 40 hanga 60 gidduutti kallattii hundaan to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala galchuu waraana bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akkasumas baha Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii tibba kana fufteedhaan fudhataa tureen injifannoo dorgommii hin qabne argadhe jedhee jira. Haleellaa tibba kana Harargee Lixaa, aanaa Hancaar, aanaa Daaroo Labuu akkasumas aanaa Gubbaa Qorichaatti fudhateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argatu kan gabaase waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana humni waraana mootummaa aanaalee kana gadi dhiisee bahullee dheeree jira. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufuun har'as bakkoota garaagaraatti haleellaa raawwatu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa kibba lixa Shaggar aanaa Ammayyaatti haleellaa raawwatu beeksisee jira. Aanaa Ammayyaa naannawa magaalaa Gindootti kan argamtu magaalaa Gomboree jedhamtutti kan argamu kaampii waraana mootummaa guddaa tokko irratti haleellaa raawwatee miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Mooraa waraana mootummaa isa guddaa ta'e magaalaa Gomboree jedhamtu tanatti argamu kanarratti haleellaa raawwateen kaampicha guutumaan guututti hojiin ala taasisuun loltoota mootummaa hedduus miidhaa irratti dhaqqabsiisuun hedduu hojiin ala taasise jedhee jira. Haleellaa mooraa kanarratti raawwatee loltoota hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessee meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo argatu odeeffannoo nu ga'e ibsee jira. Dabalata odeeffannoo kana akkuma nu ga'een isiniin geenna. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa aanaa martitti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Halkan onkololeessa 9/2025 Arsii bahaa aanaa martii ganda Moolamee Qarsaa jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argatu kan beeksise yoo ta'u, haleellaa raawwateen buufata waraana mootummaa tokko guutumaan guututti hojiin ala taasise jedhee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa lixa Shaggar aanaalee garaagaraa keessatti har'allee tarkaanfii fudhatee milkaa'uu beeksisee jira. Lixa Shaggar aanaa Adaa Bargaa fi aanaa Meettaa Roobitti barraaqan haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasise meeshaalee hedduus irraa hiikkatuun injifannoo argatu beeksisee jira. Haleellaa har'a bakka tokkotti raawwateen meeshaaleen hiikkate PKM tokko, AKM 12, rasaasa BKM 890 akkasumas meeshaalee biroo irraa hiikkatuun beekamee jira. Dabalata odeeffannoo kana akkuma nu ga'een qabannee dhufna. Gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala humna haaraa eebbisee jira. Zoonii giddugalatti humna haaraa funyaan Finfinnee jalatti yeroo dheeraaf leenjii siyaasaatii fi leenjii loltummaa ga'umsaan leenjisaa ture eebbisee jira. Gara biraatiin immoo miseensonni waraana mootummaa mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufu itti fufanii jiru. Tibbana bakkoota garaagaraa irraa gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo kan dhufan yoo ta'u, kibba Oromiyaatti miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokko bireenii tokkoo fi AKM tokko qabatee gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii madda albuudallee simannaa gootatii fi simannaa ho'aa taasiseefii jira jedhe. Lola naannoo Oromiyaatti deemaa jiru wal qabatee gama mootummaatti odeeffannoon jiru maal akka ta'e argachuuf yaallee argachuu hin dandeenye. Ta'ullee loltoonni mootummaa naannoo Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa gadi dhiisanii bahaa jiraachuu odeeffannoon nu gahee jira. Gara guddaa immoo mootummaan xiyyeeffannaan isa lola Eertiraa wajjin ka'uu danda'u irratti akka ta'ee fi humna guddaa gara daangaa Oromiyaatti meeshaalee gurguddaa wajjin fe'aa jira jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasaa jiru. Humni naannoo Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa bahaa jiru kunis garasitti geeffamuuf akka ta'es tilmaamamaa jira. Oduu biyya alaatiin Ameerikaatti dhoo'insa warshaa meeshaa waraanaa tokko irratti dhaqqabeen namoonni hedduun lubbuu dhaban, namoota hedduu immoo achi buuteen isaanii hin beekamne. Ameerikaatti dhoo'insa warshaa dhootuuwwan meeshaalee waraanaa oomishuu tokko keessatti mudateen namoonni 19 achi buuteen isaanii dhabamuu poolisiin beeksisee jira. Dhoo'insi kun Teenis irraa fageenya kiiloomeetira 90 irratti kan argamtu kibba baha Neeshviil guyyaa kaleessaa jimaata jechuun onkololeessa 10/2025 mudateedha.
Ajajaan poolisii kaawuntii Hampshire kan ta'an Chris Davis kanneen du'aniin alatti namoonni dhoohinsa kanaan miidhaan itti dhaqqabe hospitaala dhiyeenya jirutti geeffamanii jiru jedhee jira. Itti dabaluunis dhoohinsa warshaa dhootuuwwan meeshaalee waraanaa oomishuu kanarratti mudateef hanga yerootti sababni maal akka ta'e adda hin baane jedhee jira. Lakkoofsa namoota du'anii ilaalchisee poolisiin odeeffannoo kennuu irraa kan of qusate yoo ta'u, ajajaan poolisii Chris Davis dhoohinsi kun yeroo lama mudate jedhee jira. Dhoohinsi jalqabaa mudachuu hordofee hojjettoonni lubbuu baraaran yeroo bakkichatti dhaqqaban dhoohinsi lammatallee dhoohee hojjettoonni lubbuu baraaran akka duubatti deebi'an taasisee jira jedhee jira. Qondaalli poolisii kun akka jedhetti dhoohinsi mudate kun baay'ee guddaa ta'uu irraa kan ka'e fageenya kiiloomeetira 25 irratti sagaleen dhoohinsaa dhagahamee jira jedhee jira. Oduun itti aanu Meeksikootti rooba kalee fi dheengadda fufteedhaan roobe hordofee balaa lolaa dhaqqabeen lubbuun namoota hedduu galaafatamuun gabaafamee jira. Balaa lolaa Meeksikootti dhaqqabe kanaan lubbuun namoota 27 oli yoo badu namoonni hedduun eessa akka dhaqqaban hin beekamne. Akka aangaa'onni biyyattii ibsanitti balaa lolaa dhaqqabe kana hordofee sigigaachuun lafaa mudachuudhaan manneen hedduun yoo manca'an konkolaattonni hedduun fudhatamanii akkasumas riqichoonni hedduun caccabuu BBC'n gabaasee jira. Rooba cimaa guyyaa lamaaf walitti fufuudhaan roobaa tureen laggeen guutanii irraan jiguudhaan lolaan hamaan uumamuun himamee jira. Balaa lolaa dhaqqabe kana hordofuudhaan pirezidaantiin biyyattii Kilaawudiyaa Sheembeem hojjettoota deeggarsaa 5,400 ol akka hawaasa gargaaranii fi gamas erguu kan hime yoo ta'u, namoota baraaruufis hojjettoota 3,300 garas ergan jedhamee jira. Kabajamootaa fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa. Nagatti nu turaa.